Ashamaa akkam jirtu maatiiwwanii fi hordoftoonni chaanalii Boonii Baabaa viidiyoo kan biraadhaan walitti deebinee jirra. Viidiyoon keenya irraa artistii beekamaa fi jaallatamaa artistii Caalaa Daggafaa yeroo ammaa kana sirba haaraadhaan dhufuuf akka jiru Facebook page isaa irratti dhiyeenya kana maxxansee jira jechuudha. Kan hundaa viidiyoo kana keessatti waan argattanii fi hamma xumura qophii kootiitti na wajjin turaan affeerraa kooti. Warroonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan immoo subscribe gochuun gara maatii keenyaatti dabalamaa isiniin jenna. Egaa daawwattoota keenya akkuma isin irratti dhaggeeffattanii sagaleen istiidiyoo keessaa ba'e artist Caalaa Daggafaa akka sirba hojjechaa jiru beeksiseera jechuudha. Artist Caalaa Daggafaa kanaan dura sirboota garaagaraa baasuun uummata bukkeetti jaalatamummaa fi beekamtii guddaa argatee jira jechuudha. Dhiyeenya kana sirba haaraa maal taana jedhu yuutuubii mataa isaa irratti maxxansee yeroo inni gadhiisu riippoortii jalaa gochuun sirba isaa kanaan dura maal taana jedhu yuutuubii mataa isaa irratti gadhiisee ture jalaa haqamee jira jechuudha. Akkuma beekamu sirba isaa kana immoo yuutuub chaanaalii isaa irratti waan gadhiisuuf jiruu fi uummanni hundinuu dhaxanii viidiyoon akka inni gadhiise kanaan laayik gochuun viidiyoon isaa riippoortii akka jalaa hin banne gochuu qabdu. Uummanni subscribe yuutuubii isaa kan subscribe hin godhin jirtan immoo dhaqaatii subscribe godhaaf isiniin jenna. Akka viidiyoon kun gadhiifame miliyoona gahuu qabna isiniin jedha. Egaa artistiin Caalaa Daggafaa artistii beekamaa fi jaallatamaa kan ta'e sirba isaa kanaan dura akka yuutuubii irraa haqame dubbadheen ture. Amma immoo yuutuubii haaraa irratti viidiyoo gadhiisuu waan jiruuf uummanni Oromoo waliin taanee viidiyoochi akka miliyoona guyyaa ta'u gidduutti gashinuuf kamanaa isin dhaamaa. Akkuma beekamu viidiyoo kana immoo sheer gochuun nama hundumaa biraan gahaa isiniin jenna. Viidiyoo kana waan amma dhumaatti daawwattanii fi galata guddaan isiniin qaba. Amma viidiyoo kan biraa walitti deemutti gama kiyyaan nagaatti.